فيديو كان إلا لاتي شير قدا فيديو كان بيكسا فندورا كوس كاني إدو باي بيكسي سوان كاني فاسمانيس جولين ولي سوبا إننا بيتو أنت إفتاري يو سنة كيسا حرقي تنيا فيديو كان قباب سيكو جدي dubartii kana shamarree son jette xiqqoo guddoo fakkaatti kan jedhamu kan suura ishee armaan gaditti mul'atu iyyaafachaa jirraadha. Maqaan ishee Heliina Kaasahuun jedhamti. Magaalaa Walisoo keessa akka jiraattu beekamaa jedhu. Ergaa biyya alaa irraa qabannee fi dhufnee argachuu waan hin dandeenyeef warri teessoo ishee beektan lakkoofsa kanaan muquunnamaadha jechuun ergaa tu'alaa dhufee ishuu Walisoo keessa jirti natti fakkaate tarii akkamitti akka ergaa numtuu dhufee feenyurraa ka'ellee anaan galle innumti ergaa qabatee dhufeeyyuu jalqaba lakkoofsa kam qabatee dhufee akkamitti akka dhabe ani naan galle garuu beeksisichi akkas jedha. Anyways share godhaati wal biraan gaha warri beektan ijoollee Walisoo yoo jiraattan share godhaati. Facebook amma namitani innama baay'een qaba garuu irraa fagaadhee waan hin jiru. Inyuun jedhu ijoolleen karaa Facebook karaa TikTok share gootanii wal biraan ga'uu dandeessu. Suuraan ishee kunoo akkuma argitan asirra isa jirudha. Qaqqabsiisati share godhaati. Yoo beektan immoo lakkoofsuma asirra jiruun yookiin nama dubbisuus dandeessu yookiin isa kunoo asirra jiru viidiyoo irra jiru fudhattanii ittiin bilbiluuf dandeessu jechuudha. Jalqabuma warri hergaa hergeefsuuni lakkoofsinni kenneef teessoo naannoo akkanaa otoo hin jedhin akkamitti fuudhee akka dhufu hin beeku. Garuu Walisoo jedhama. Akka yaada namaatti inni hundaafuu viidiyoo share godhaati. Akka hergaa ishii fudhattu alaa ergameef dhufeef akka fudhattu qaqqabsiisaan isiniin jedha.